Toftaalee hakaroonni nama basaasuuf yookiin haakii gochuuf itti fayyadaman. Phishing jechuun hiikaa isaarraa yoo ilaallu kan jedhudha. Innis haala salphaa ta'een meseejii erguudhaan yookiin iimeelii gara namootaatti erguudhaan odeeffannoo isaan qabamu kanneen akka paaswoordii iimeelii dura butuuf yaaluu jechuudha. Lammaffaa irratti malware. Malware jechuun immoo software malware software kan jedhamu fayyadamuudhaan neetworkii namootaa keessa galanii seenuudhaan odeeffannoo isaan qaban jalaa hatu yookiin vaayirasii erguudhaan wantoota akka badhaasa fakkaatan yookiin giiftii fakkaatan bifa abaaboo yookiin bifa bareedaa ta'een namatti erganii wantoota keessa isaa jiran garuu gaafa abbichi banee ilaalu vaayirasii garaagaraa kan qabatee jiru jechuudha. Malware software kan jedhamu. Sadaffaa irratti social engineering. Social engineering immoo namoota nutti dhiyoo jiran yookiin hiriyaa keenya ta'uu danda'a maatii keenya gaaffii gaafachuudhaan waa'ee keenya odeeffannoo fudhatanii haakii gochuudha. Social engineering jechuun. Inni afuraffaa brute attacks kan jedhudha. Waan danda'ame hundumaa yaalanii paaswoordii keenya bira ga'uudha. Hamma inni sirrii ta'uufitti irra deddeebi'anii yaaluudhaan paaswoordii keenya argachuudha. Inni shanaffaan SQL injectionidha. SQL injection application weebii garaagaraatti fayyadamuudhaan daatabeezii keenya hatu yookiin information keenya nuyilaa fudhachuu jechuudha. Ja'affaa irratti man in the middle attacks kan jedhudha. Kunis social engineering wajjin wal qabataa namoota nuti wajjiniin haasofnu yookiin karaa telegiraamii feesbuukis ta'uu danda'a namoota nuti dhiyoo jiran haakii godhanii daataa keenya nuyilaa fudhachuu jechuudha. Inni torbaffaa denial of service attacks kan jedhudha. Kunis dhaabbatoota seera qabeessa fakkaatanii loogoo garaagaraatiin fakkeessanii hojjetanii haakii kan godhanidha jechuudha. Kana qofa miti teknikii baay'ee jira. Toftaalee garaagaraa jira. Odeeffannoon kun sin fayyadeera yoo ta'e subscribe like gochuun jajjabeessaa. Ibsaa teek telegiraamiidhaan feesbuukiidhaan jira. Join gochuudhaan faamilii keenya ta'a jecha galatooma.